ummanni keenya itti fayyadamaa jiran oggootii lamaan darbeef jechuudha. Appii kana warri hin beekne akka beektanidha. Appiin kun miidiyaa hawaasaa baay'ee guddaa ta'edha. Miidiyaa hawaasaa baay'ee guddaa ta'edha. Miidiyaalee hawaasaa akka waatsaappii, teelegiraamii, iimoo, vaayibarii fa'aa akka isaanii sanitti bilbila ittiin walii bilbiluun ni danda'ama. Irratti walii barreessuun ni danda'ama. Sagalee waliif erguun ni danda'ama. Viidiyoo irratti waliif erguun ni danda'ama. Wanta hedduu qabu. Akka feesbuukii fa'aa, akka yuutuubii fa'aa irratti poost godhuun ni danda'ama. Sheer godhuun ni danda'ama. Laayik godhuun ni danda'ama. Peejii fa'aa, guruuppii fa'aa kan kana fakkaate ni qaba. Akka tiktokii fa'aa laayivii qaba, geemii qaba, giiftii qaba, filtarii fa'aa qaba. Akka wanna asirra hin jirre illee wanna hedduu qaba. Tiktokii kanarra wanna hin jirre illee wanna hedduu qaba. Warra buufattaniin bansiisa amma warra buufattaniin bansiisa. Doktor, yoo banne faayidaan isaa maali? Galii isiniif ta'a. Galii isiniif ta'a. Carraa hojii dhaabbataa ta'a jechuudha. Liinkii giruuppii ta'e irratti yoo barbaadan giruuppii feesbuukii, giruuppii tiktokii, giruuppii kamirrattuu liinkii isiniif kenname isaan poosti godhuudhaan liinkii sun keessan kan adda baasudha. Isin uummata biraatiin adda baafamee jirudha. Isa san namni kilik godhee yoo dhaqee ton waliin install godhatee banate maqaa keessanii ta'e waliin deema. Amma dhumaatitti namicha banate isaa. Abalutu riifarii isa godhe jedheetu waliin galmaa isin irraa argattanii jechuudha. Ibsaatan ture. Miidiyaa hawaasaati. Miidiyaa hawaasaati. Miidiyaa hawaasaa akka tiktokii, akka feesbuukii, akka waatsaappii, akka teelegiraamii kan isaan hundaa. Waatsaappii beektaa, feesbuukii beektaa, yuutuubii beektaa, tiktaakii beektaa. Ani isaan hojjetan hunda ni hojjeta. Ani isaan hin hojjenne immoo hedduu hojjeta. Yoo tan guddanneef carraa addaa hedduu fidee dhufe karaa ittiin kaffaltii kaffalan, karaa ittiin kaffaltii baafatan, karaa ittiin dalagaa dalagatan irratti wanta hedduu qabatee dhufe miidiyaa hawaasaa addaati. Qabeenya addaa Rabbi nuu kennedha. Kunuunsinee an fudhachuu qabnudha. Sadaffaa namichuma appii kalaqe kana wajjin haasa'aa jirtanii carraa kanas fayyadama. Appicha banaatuun create new account jedhaani warri buufattan. Create new account jedhaani toon sarara tokkoffaa maqaa keessan galchaa, sarara tokkoffaa maqaa keessan galchaa, sarara lammaffaa maqaa abbaa keessanii galchaa. Sarara tokkoffaa maqaa keessan galchaa, sarara lammaffaa maqaa abbaa keessanii galchaa. Sarara tokkoffaa maqaa keessan galchaa, sarara lammaffaa maqaa abbaa keessanii galchaa, sarara sadaffaa afraffaa shanaffaa irra darbaa. Sarara sadaffaa afraffaa shanaffaa irra darbaa. Sarara sadaffaa username dha inni itti isinii galchaa irra darbaa. Sarara afraffaa shanaffaa emailii jedhaa irra darbaa. Emailis yeroo biraatti galfachuu dandeechanii. Sarara ja'affaa ida'uu tokko kan jedhu tuqaa. Ida'uu tokko kan jedhu tuqaa. Biyyoonni addunyaa gadi yaa'anii biyyoota addunyaa gadi yaa'an keessa biyya bilbila keessanii tuqaa. Ida'uu tokko kan jedhu tuqaatuun biyyoonni addunyaa gadi yaa'anii isaan keessa biyya bilbila keessanii tuqaa. Tufaatoon lakkoofsa bilbila keessanii barreessa. Itti fufaatoon lakkoofsa bilbila keessanii barreessa. Sarara torbaffaa rifaraal kood irra darbaa. Sarara torbaffaa rifaraal kood kan jedhu irra darbaa. Rifaraal kood kan jedhu irra darbaa. Sarara saddeettaffaa password inter password dha. Passwordii ummaddaa. Inter password dha. Passwordii ummaddaa. Passwordiin dheerinni isaa 8 fi 8 ol ta'uu qaba. Qubee guddaa qabaachuu qaba. Qubee xiqqaa qabaachuu qaba. Mallattoo addaa qabaachuu qaba. Lakkoofsa qabaachuu qaba. Mallattoo addaa qabaachuu qaba. Kenoo akka fakkeenyatti passwordii isinii barreesseera asirratti.
akka fakkeenyatti kunoo paaswordii isiniif barreesseera. Paaswordiin qubee guddaa qabaachuu qaba, qubee xiqqaa qabaachuu qaba, lakkoofsa qabaachuu qaba, mallattoo addaa qabaachuu qaba. Akka hanaan ani barreesse kan hin fayyadamne. Hanaan ani barreesse kan akka hin fayyadamne. Karaa akka mirgaa mallattoo ijaati jira, ija san tuqaatuun ija san irraa kaasa. Wanna barreessitan akka isinitti agarsiisu godhaa. Itti aanetoon confirm passwordidha. Sarara saglaffaan confirm passwordidha. Passwordii amma barreessitan kan irra deebi'aatoon barreessa. Passwordii amma barreessitan kan irra deebi'aatoon barreessa. Sarara itti aanu irratti dhumarra jechuudha. Geengoo mallattoo geengoo santuqa geengoo sun raayitii isinii ta'uu qabdi. Geengoo san hoggaatu itan geengoon sun raayitii isiniif ta'uu qabdi. Geengoo sun raayitii isiniif ta'uu qabdi. Dhumarra bifa samaayawii cuquliisa ta'ee kan jiru create kan jedhu santuqa. Create kan jedhu santuqaatu. Create kan jedhu san yommuu tuqxan appicha bantanii jechuudha.